Gaarummaan kee yoomuu gooftaa jilbundumtuu siif sagadaa gooftaa bara baraan ni jiraata ijoollee kee fayyina laatteetta. Mana kiristaanaa Dabraman Karaat Beeta Saayidaa Madaanaalamii fi Baataa Maariyaamii Faarisii Amboo jirra. Daawwattoota keenya gamoon mana kiristaanaa kun waggoottan torban darbaniif ijaarsi isaa gaggeeffamaa ture. Guyyaa irraa kan ammoo ijaarsi gamoo kanaa xumuramee eebbaaf qaqqabeetii kan jiru. Nutis kutaan miidiyaa fi odeeffannoo waldaa duukaa bu'ootaa sirna eebba gamoo mana kiristaanaa kanaa suur-sagaleedhaan waraabnee gulaallee isin biraan ga'uuf jecha magaalaa Finfinnee irraa kaanee as mooraa mana kiristaanaa kanaa keessatti kan argamnu. Akka xumuraatti qophii keenya daawwadhaa. Gamoo mana kiristaanaa bakka kanatti ijaaramee xumurameef akkasumas tajaajila bal'aa bakka kanatti kennamaa jiruu fi walitti qabama kiristaanota kana hundaaf Waaqayyo sababa godhatee kan isaan kaase Malaaka Mankaraat Qomosa Abbaa Walda Maariyaam Makuriyaadha. Abbaa keenya kanaan bakka kanatti akkamiin tajaajila jalqabdan jennee gaaffii gaafanneef yaadaan waggaa 10 gara duubaatti deebi'anii haala yeroo sana ture nu ibsu. Godinaalee adda addaarra deemeen cuuphuudhaanis lallabuudhaanis waan ani tajaajilaa turee fi beekamtii phaaphaasota argadhe. Anis wiirtuu waan ta'eef karaa kallattii arfanuu haala tajaajilaaf mijataa waan tureef bara 2007 baatii 12ffaa keessa mana xiqqashuu tokko kaaree 300 kan hin guunne as dhufeen qubadhe. Isa booda namoonni tokko lama jedhanii tajaajila koo iddoo biraatti waan beekaniif dhufanii cuuphachuu eegalanii dhibee qaban irraallee hedduun isaanii fayyanii. Isa booda osoo jennu Biraanuu jedhama warshaa bishaan Amboo keessa hojjeta. Qorqorroo baallee 5 biteeti baallee 3 girgiddaa ishii jala gooneet baallee 2 immoo irra keessa ishii xaaraadhaaf goone suura Madaanaalamii fi suura haadha keenya Dubree Maariyaamii achi keessa keenyee itti osoo kadhannu namoonni guyyaan guyyaatti dabalaa dhufanii. Isa booda walitti buufnee kunoo bakkuma kana asfaaltiittiin dhiyaata addaraasha tokko mana galmaa tokko ejjenne inni nanqatee ittuma aansinee mana galmaa 2ffaa cinuma isaatti ejjenne innis nanqatee isa 3ffaas ejjenne osoo haala kanaan tajaajillu uummannis akka ganda kanaa aanaa kanaa godina kanaa qofa osoo hin taane aanaalee fi godinaalee biraa irraa naannolee biraa irraa biyya Eertiraa irraallee biyya Tigraay irraallee dhufanii asitti cuuphatanii fayyanii rakkoo gidiraa garaa garaa keessaa fayyaniiru. Ambiroonis kan nama ajaa'ibsiisu biyya alaatiillee odeeffannoo isaa dhaga'anii as dhufanii kan tajaajila guddaa argatanii deemanii hedduun jira. Achirraa kaaneeti egaa 2008 namoonni manuma isaaniitii jarikaanatti bishaan fidatanii dhufuu asitti kadhannaatti goonee gara tsabalaatti hafuura Waaqayyootiin jijjiirame dibata qulqulluu dibneeti akkaataa kanaan tajaajila turre. Namoonni guyyaan guyyaatti itti dabalaa ajaa'ibni isaa dinqiin taamrii Madaanaalam itti dhaga'amaa itti fulla'aa deeme. Kunoo egaa bara 2009
eebbifamoo abbaan keenya wayita sana kutaa lallabaa godina lixa shawaa kana turanii ammallee boqotaniiru. Abuna Epifaaniyoos dhufanii nu eebbisanii isa booda taaboonni isaa mana dhoqqeedhaan hojjetamte sana ishii babbareechinee irra keessa gulilaatii keenyee taabota waaqayyoo achi gashine. Isa booda egaa kaaree 1,800 irra akkan amma kaatiraalli kun kan qubate achirraa qabnee egaa 2,000 naannoo 11 eegalle eebila bultii 26 baatii 8ffaa bara 2017 jechuudha eebbaaf qaqqabnee jechaadha. Hojii waaqayyoo egaa dinqiidha. Eebila 25 bara 2017 jala bultii eebba gamoo mana kiristaanaa kanaa ture. Manni kiristaanaa keenya wayita gamoon mana kiristaanaa haaraa ijaaramee xumuramee eebbaaf qaqqabu akka sirnoota biyya lafaa riivaanii murtee abaaboo bittimsitee miti kan isheen eebbistu. Gamoo mana kiristaanaa haaraa kana abbootni mana kiristaanaa taabota bultoo waaqayyoo qabatanii dibata qulqulluun chaappessanii tajaajila eegalchiisu. Qomoos Abbaa Zamaariyaam Nugusee bulchaa mana kiristaanaa qulqulleettii kakuu araaraa Ambooti. Maggaabii Sannaay Abbaa Gabramadiin Hundeessaa ammoo bulchaa mana kiristaanaa buufata qulqullootaa Abboo Ambooti. Abboonni kunneen lameen manni kiristaanaa keenya wayita gamoo haaraa mana amantaa eebbistu sirni isheen ittiin eebbistu bu'uura kitaaba qulqulluun ta'uu nutti himu. Manni kiristaanaa tokko yommuu ijaaramu seera mataasaa yookaan immoo sirna mataasaatiin abbootii phaaphaasota kan immoo eeyyama abbootii phaaphaasotaatiin immoo abbootii qomosaataatiin eebbifamti jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti jiruu fi akkasumas immoo kitaaba moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 7 akkasumas boqonnaa 8 guutuusaa yommuu dubbisnu seerni fi sirni isaa ka'umsi isaa achi ka'a jechuudha. Inni duraa Yaaqoob egaa mana isaatii haadhaa fi abbaa isaarraa baqatee yommuu Beersaabeee irraa ka'ee gara Kaaraanitti yommuu adeemu aduun itti dhiyeedha. Yommuu sana boqonnaa taasifatee achuma dhakaa tokkorraa buraafatee bulee. Yaaqoobis bakka bulee sana bakka ciise sanatti halkan sana maal arge? Abjuu arge. Abjuu sana irratti immoo ergamoonni waaqayyoo yabbannoo warqee irratti asii ol ba'aa asii gadi bu'aa waaqni immoo gubbaa ishee irra taa'ee argeera. Kana booda hirriba isaatirraa ka'ee iddoon kun mana waaqayyoo jedhama malee kaanii miti jedhee iddoo isaa sana Beetel jedhee dhakaa guddaa kaasee dhakaa sana irratti bu'uura dhaabeetu isarratti zayita dibee jedha jechuudha. Manni kiristaanaa haaraa dhakaarraa isaa hojjetamu, cafaqarraa isaa yookaan immoo mukarraa isaa hojjetamu, dhaqqeerraa isaa hojjetamu wantuma hojjetame sanarraa akkuma dura ibsetti abbootii phaaphaasotaatiin yookaan abbootii qomosotaatiin haala saniin eebbifamtee maqaan waaqayyoo itti dhaame kitaabni qulqulluu itti dubbifamee wangeelli itti barsiifamee faaruun daawit itti faarfamee haala saniin abbootiin mana qulqulluu taasisaniitu zayita sana dibaniitu waaqayyoon kan itti galateeffamu akka ta'uuf waaqayyoon kan itti waaqeffamu akka ta'uuf akka seera duratti kitaaban caqase kitaaba moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 7 fi boqonnaa 8 irratti yommuu ilaallu keessattuu boqonnaan 7 haala ittiin hojjetamu haala isaa akkamitti akka itti hojjetamuu qabu waaqayyoon Solomooniif akka ibsee dubbata jechuudha. Boqonnaa 8 irratti immoo mana sana Solomoon haala gaariitiin maqaa waaqayyoo maqaa waaqayyootiin jilbeeffatee kadhateetu waaqayyoonis guyyaa sana jalqabee mana kana keessatti kadhannaa kadhatte waaqeffannaa waaqeffatte hundaa siifan fudhadha. Kana booda ijji koo bara baraaf mana kanarra ta'a jedheetu waaqayyoon waadaa galeef jechuudha. Kanarraa kaanee nuyi sarara mana kiristaanaa gamoo kana guddicha kana immoo abbaan keenya eebbifamoon eebbisanii seera mana kiristaanaa eeganii tokkoon tokko isaanii bahaa hanga dhiyaa kibbaa hanga kaabaatitti ala jiru hundumaa seeraa fi sirnaan taasifameera jechuudha. Sabni Israa'el biyya Gibxii keessaa gaafa ba'an iddoo adda addaa irratti dunkaana dhaabanii waaqayyoon tajaajilaa turanii. Kanaaf iddoo isaan dunkaana tajaajila mana waaqayyootti tajaajilamu gaafa dhaaban waaqayyo akkas jedhee isaa ajaja. Seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 22 irraa kaafnee gaafa laallu
Museedhaan Waaqayyo dibatoonni isaan irraa ittiin oomishaman illee tokko lama jedheet kanarraa qulqulleessi oomishiiti dibata kana fudhadhuuti gara mana kiristaanaa deemiiti ittiin eebbisii jedhee Waaqayyoon naasatti mu argina. Caqasana nama caqase kanarratti gaa Museen akka bara keenyaatti Phaaphaasota waan bakka bu'u yookaan immoo paatriyaarkii waan bakka bu'u hinnaa ta'u tajaajiltoota qabatee obboleessa isaa Aaroon qabatee mana kiristaanaa deemee akka inni eebbisu eegatti himee booda Museedhaan dhaqiitii dibii gaafa dibdu keessaa calqabii taabotarraa ka'iitii bultoo taabotaarraa kaasiitii maqdasii yookaan keessoo tajaajilaaf oolu dibii sana eega dibdee booda ba'iitii mana kiristaanaa keessa isaa hundumaa qiddistirraa hanga qinee maayileet jedhamutti isa kana dibii qulqulleessi. Kana qofa muti inni jedhe meeshaalee tajaajilaaf oolan hankeessa jiran macaafota tajaajilaan oolan hankeessa jiran hunduma isaanii bareessiitii dibii jedheeniin. Waaqayyo kana qofa hedheen dhiifne ammas macaafa kana dubbisaa. Amma immoo maal jedhe girgiddaa mana keessa jiru hundumaa dibii jedheeniin. Girgiddaa qofa otoo hin taane teessoowwan dibii jedheeniin. Teessoo qofa otoo hin taane gubanii mana kiristaanichaa dibii jedheeniin. Itti dabaliitii bayiitii hamma karra alaatitti wantoota dallaa sana keessa jiran dhagaas haa ta'u biyyoos haa ta'u mukas haa ta'u wanta jiran dibata kana dibii jedheeniin. Dibata kana eegati dibdee booda jedhe Waaqni keenya galanni maqaa isaatiif haa ta'uti. Hanqulqullaa'ee caala maal ta'u hanqulqullaawan ta'u jedheeniin. Manni kiristaanaa keenya yeroo ijaaramu kutaa sadii qaba keessi isaa jechaadha. Akkaataan itti kutaa sadiitti hirame kuni iccitiin isaa maali? Maqaan isaa immoo maal jedhama? Tajaajilli bakka sanatti raawwatamu immoo maali? Mana amantaa keenya keessatti sadarkaaleen aangoo lubummaa jira. Kan kuni beekamaadha jechuudha. Hundumti keenya iyyuu aangoo Waaqayyoon nuu kenne yookaan immoo haala ittiin tajaajilu makliitii Waaqayyoon nuu kenne qabna. Kana jechuun Phaaphaasonni jiru, luboonni jiru, daaqonoonni jiru, ittaansuudhaan immoo hordoftoonni jiru yookaan immoo mi'manaan isaan jennu sun jiru jechuudha. Akkuma kanaan namni tokko Waaqayyoon kan kennee fi lubummaa oo ta'e luba ta'etu tajaajila. Namni duuka bu'aa ta'e yookaan immoo namni lubummaa qabne tokko galee mana amantaa keessatti tajaajilu yookaan immoo aangoo lubummaa raawwachuu hin danda'u jechuudha. Kanarraa kaanee kan manni amantaa yookaan manni kiristaanaa yommuu ijaaramu akkuma kana dura dubbanneetti inni guddaan ka'umsi keenya kitaaba qulqulluudha waan ta'eef keessattuu kitaaba moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 7 boqonnaa 8 yommuu ilaallu haaluma kanaan akka manni qulqullummaa yookaan manni kiristaanaa beeta maqdas inni jedhamu sun akka ijaaramuuf Waaqayyoon Solomooniif ibseet haala saniin kutaa sadiin godhanii tokkodha kutaan garuu sadiidha kuni tokkummaa fi sadummaa Waaqayyoo kan ibsudha. Inni tokkoffaa qinee maahileet jedhama. Uummanni hundumtuu bakka itti waaqeffatu margeetonni bakka itti Waaqayyoon faarfatanidha. Ittaansuudhaan immoo qiddisti jedhama. Iddoo abbootiin keenya aarsaatti dhiyeessan abbootiin keenya iddoo qurbaana itti dhiyeessanidha. Ittaansuudhaan immoo maqdas jedhama. Maqdasaan jennu immoo keessatti akkuma isuma keessaa isa dhumaa yookaan immoo bakka taabonni Waaqayyoo keessa taa'udha jechuudha. Haala kanaan bakka sadiitti qoodamtee sadummaa fi tokkummaa Waaqayyoo ibsuudhaan bara baraan jiraatti. Manni amantaa dhagaadhaanis hojjetamte, cafaqaadhaanis hojjetamte, dhoqqeedhaanis baadiyyaas magaalaas hojjetamte haala kanaan seera ishee eegdee haala kanaan hojjetamti ijaarramti jechuudha. Gamoon mana kiristaanaa haaraan erga dibata qulqulluun dibamee qulqullaa'ee booda kabajni isaa akkamiin ilaalama? Kuni manni kun erga kana ta'ee booda mana lafaatirraa yookaan immoo mana namni keessa jiraaturra adda ta'ee eebbifamee zayita dibamee abbootiidhaan qulqullichi Yaareed lezaatti beet haanatsaa aab qadimoo saararaa waldi wafetsamaa manfas qidduus jedhee akka dubbateetti maqaa abbaatiin maqaa ilmaatiin maqaa hafuura qulqulluutiin waaqa tokkoon sillaaseedhaan eebbifamteetu kiristaanonni keessatti tajaajilan qurbaana kan ittiin fudhatan ilmummaa mucummaa Waaqayyoo kan ittiin argatan Waaqayyoo kan ittiin waaqeffatan Waaqayyoo kan ittiin galateeffatan
ta'a jechuudha. Manni kiristaanaa kun egaa amma maal ta'eera jechaadha. Eebbifameera, kabaja qaba. Namni kamiyyuu yeroo barbaadeen seenu yeroo barbaade hin bahu. Maqdasii duraan namoonni baay'een seenanii hojjechaa turaniiru, laalaa turaniiru, daawwachaa turaniiru. Har'a kana booda garuu maal ta'eera? Kabajameera jechaadha. Amma keessatti kan dhangala'u dhiiga Kiristoos keessatti dhangala'a. Mana kana keessattis immoo wangeela gooftaa Iyyasuus Kiristoos keessatti lallabama. Kanaaf amma yeroo barbaachisaa ta'een alatti nama akka fe'etti seenu akka fe'ettis hin bahu. Yeroo barbaachisaa ta'e yeroo kadhannaadhaaf seennamu qofa hollannaadhaan sodaadhaan kophee isaa luka isaarraa baafatee amma Kiristoos na bira jira na fuuldura dhaabbatee jira jedhee amantaa guutuudhaan yeroo itti galateeffatu qofa seena jechaadha. Shakkitoonni yeroo tokko tokko nuti mana amantaa salaanfachuu keenyaan akka waan nuti dogoggorree godhanii qeeqa kaasu. Mana kiristaanaa salaanfachuun maaliif barbaachise? Dhagaan dhagaa ta'uusaa wallaallee muti hin dhugannu. Balballi mukarraa hojjetamuusaa yookaan immoo sibiilarraa hojjetamuusaa wallaallee muti hin dhugannu. Gamoon wantoota adda addaarraa walitti dhufee dhagaa fi simintoorraa hojjetamee akka inni gamoo ta'e irraanfannee muti hin dhugannu. Sanatu qunnuuf qulqulluu ta'uudha. Kan immoo hin jedhe Waaqayyoodha. Waaqayyo hojjaansaa kana keessa jira jechaadha. Ati dibii ani nan qulqulleessaa namni harkaan isa tuqu namni harkaan isa qaqqabatu qulqulluu ta'a jedhe. Kanaaf jecha kana laalleen nuti yaa Waaqayyo nu hin nu qulqulleessi. Cubbuu keenyarraa, dogoggora keenyarraa, yakka keenyarraa nu qulqulleessi jennee wantoota mana kiristaanaa kana keessa jiran Waaqa olaantummaa isaa laallee inni cubbamaa qulqulleessu dhagaani qulqulleessa jennee iddoo kana humna Waaqayyoo jira jecha Waaqayyoota asirra jira dibata Waaqayyoo ajaja sanata jennee dhungannaa jechaadha. Kana qofallee moti macaafoleen ittiin tajaajilaman tajaajila gaafa xumurame macaafona sana lubootarraa kaasee hamma uummataatti macaafni sun dhungatamu. Sababiin isaas maaliin guyyaa har'aa innaa akkasitti gamoon eebbifamu isaanis dibamaniiru waan ta'eef muudamuu jechuudha kuni. Muudamuu jechuun immoo maalidha? Akka biyya lafaatiitti namoonni nama tokko muudanii aangootti kennu namni sun aangoo qaba sana booda waan fe'e hojjeta. Akka seera Waaqayyootti immoo wantoonni mana kiristaanaa kana keessa jiran jiraattota biyya lafaa jiran wantoota dubbataniif wantoota hin dubbanne keessaa adda ba'anii muudamaniiru jechaadha. Muudama maali? Muudama tajaajila Waaqayyootii oolan ta'anii muudamaniiru. Waaqayyo isaanirra bulee uummata dubbisuu akka danda'u, uummata eebbisuu akka danda'u, seexana rukuchuu akka danda'u, dhibamaa fayyisuu akka danda'u kuni Museetti himame. Seerri kun guutummaadhaan as darbee hamma irratti tajaajilaa kan jiruu fi manni kiristaanaa kamiyyuu haninni eebbifamu harka Waaqayyootiin haninni qulqullaa'u dibata Waaqayyootiin ta'uusaa namoonni jecha kana dhaggeeffatan asumaan akka hubattanan cimsee isinitti himuu barbaada. Manni kiristaanaa kun yommuu eebbifamu guutummaan guutuutti qaama Kiristoos ta'a. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irraa jalqabnee yommuu dubbisnu qulqullichi Phaawulos walitti dhufeenya dhiiraa fi dubartii yookaan misirroo fi misirricha fakkiidhaan kaaseetu Kiristoosii fi mana kiristaanaa immoo waliin fakkeessuudhaan dubbata jechuudha. Kana jechuun Kiristoos abbaan manaa haati manaa qaama abbaa manaa akkuma taatetti manni kiristaanaa immoo qaama Kiristoos ta'uu ishee kitaaba kana irratti barreeffamee arganna jechuudha. Kanaaf qaama Kiristoos ta'uu isheetiin immoo nuyi hin kabajnaa hin jilbeeffanna kana keessatti akkuma Solomoon jilbeeffatetti. Akkuma Solomoon harka isaa diriirsee kadhatetti itti kadhanna qaama Kiristoosidha. Qaama Kiristoos kan ta'e immoo qaamni isaa uffanni isaa hundumtuu wazagasasu xinfa libsu kullumu yahayyuu jedhee wangeelli akkuma dubbatetti namoonni isa tuqan namoonni uffata isaa tuqan hundumtuu hin fayyu jedhee akkuma dubbatetti manni kiristaanaa kun qaama Kiristoos waan taateef haala ishee keessa si dhunganneetu ofii keenyaaf iyyuu harka keenyaan immoo tuttuqnee of diddibneetu qaama Kiristoos waan taateef fayyina ittiin arganna jechuudha. Bu'uurri keenya bu'uura kitaaba qulqulluuti. Eebila 25 sirni dibata qulqulluu dibuun gamoo haaraa mana kiristaanaa kanaa eebbisuun erga xumuramee booda taabotni bultoo Waaqayyoo gara teessoo isaa kabajaatti deebi'eera. Eebila 26 barii ammoo sirni qulqulleessaan yeroo jalqabaaf mana kiristaanaa haaraa kana keessatti raawwateera.
daawwattoota keenya egaa akkuma argitanii ammaan kana taabotni bultoo Waaqayyoo teessoo isaa kabajaarraa ka'ee mana kiristaanaa marsaatii kan jiru. Kiristaanonni hedduun magaalaa Amboorraa akkasumas bakka garaagaraarraa dhufuudhaan bakka kanatti argaman faaruuf ililleedhaan Waaqayyoon galateeffachaa kan jirani. Sirnoota kanas sirnoota biroofanis kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumuraatti eessayyuu hin deeminaa qophii keenya hordofaa. Tole daawwattoota keenya kabajamoo egaa ammaan kana taabotni bultoo Waaqayyoo teessoo kabajaa isaarraa ka'ee kiristaanotaatiin faaruuf ililleedhaan marfamee mana kiristaanaa naanna'uudhaan waltajjiirra dhaabbateeti kan jiru. Kiristaanonni hedduun magaalaa Amboorraa akkasumas bakkee garaagaraarraa dhufuudhaan sirna eebbaa gamoo mana kiristaanaa kanarratti hirmaachaati kan jirani. Eebba gamoo kanaatti kiristaanonni kun gammachuu akkamii qabu? Akkasumas immoo manni kiristaanaa kun miidhagee haala kanaan guyyaa irraa eebbaaf akka ga'uuf abbaan keenya Qomoos Abbaa Walda Maariyaam Makuriyaa gahee olaanaa baataniiti kan jirani. Gahee isaan baatanoo akkamiin ibsu kan jedhuu fi gaaffilee biroo irratti yaada kiristaanotarraa walitti qabannee isin biraan geenya. Eebba gamoo mana kiristaanaa irratti hirmaachaa wayita jirtan kan isin argine. Mee gamoo mana kiristaanaa kun akkaataa kanaan bifa miidhagaa kanaan yeroo gabaabaa kana keessatti ijaaramee xumuramee eebbaaf qaqqabuu isaatti gammachuu akkamii qabdu? Gammachuu keessatti ibsadha. Abbaan keenya Abbaa Walda Maariyaam dhufanii mana amantaa kana iddoo kanatti hundeessanii gaafa isaan asitti calqabanii kaasee manni amantaa kun gaafa asitti hundaa'ee kaasee magaalaa Amboo keessatti nageenya bu'e, nagaa bu'e, nagaa lallabame, hafuura qulqulluutu lallabame, hoolota baddeeddacha'e. Isaan abbaan kun qotee bulaa ofitti qabaniit uummata hundumaa ofitti qabaniit sabaaf sallammiidhaan itoo waliin qoqqoodiin sabni kamimtuyyuu afaan isaatiin akka wangeela baratu godhaniiti uummata kana gara mana amantaa keenyaatti nu dachaasanii Waaqayyo galannaa ga'uu gammachuu isa guddaatu natti dhaga'ame. Baay'ee gammachuu guddaa kana qaqqabuu keenyaaf naannoo Ambootti katamaa ishiitti baay'ee guddaa gammachiisu. Baay'ee namatti tolaa kana qaqqabuu keenya sa'aatii kanaan ga'uu keenya immoo baay'ee nu gammachiisa. Baay'ee namatti tola beeta kiristaaniin Madaaniyaalaamiin Amboo keessatti argamuun. Baay'ee nama gammachiisa, baay'ee itti gammadeera. Haala gaariidhaan hojjetamee amma xumuramuu isaatti anis naannoon kunis baay'ee itti gammannee jiru. Ammaani bataskaanni kun as ga'eetoo eebbifamuun isaa waan guddaadha. Hoggaa ja'an duraan iddoo kan dhufeen ture subaa'eedha. Akkuma amma ergammaatti jette san abbaan keenya bulchiisni bataskaana kana hojjaa isaanii baay'een argean. Otoo nyaatiin otoo hin dhugin halkan sa'aatii 9tti ka'anii kadhannaa kadhatanii qiddaasee yoo ta'e qiddaasee qaddasanii uummata dhibame immoo cuubanii fayyisanii isaan booda immoo karaa misooma isaaniitti deeman. Yeruma isaan rafanuu ani hin beeku waan dhigini
isa hunda lakkaa'ee fi dadhabbii isaanii hojii isaanii argee bataskaanni kun bakka kana ga'uusaa baay'een dasna jedhani baay'een tadassate ammas immoo umurii isaanii haa dheerechuu rabbi ummataas jiru kanas immoo amantii isaatiin cimee akka taa'u rabbi isaan haa taasisu kanuman jedhaani. Guyyaarraa eebbifamuunsaa baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee jira. Akkasumas illee gammachuu kiyya qofatu hin taane gammachuu jiraattota magaalaa Amboo jiraatan hundadha jechuudha. Maaliif yeroo gabaabaa gidduutti jijjiirama guddaa kana arguun waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Abbaa Waldamaariyaam Makuriyaan guyyaa har'aa kana arguu keessanitti isinoo gammachuu akkamii qabdu jennee gaaffii dhiyeessineef ani gammachuu hin qabu kan namoota biroorraa addaa nuun jedhani. Ani dhugaa dubbachuudhaaf gamoon manni amantaa kun qondaala phaaphaasootaa abbaa keenya Abuna Gabri'eelii gaafatama kutaa lallabaa lixa shawaa fi miseensa sinodoosii kan ta'an hooggantoota isaanii hojjettoota waajjira isaanii waliin ta'anii abbootiin gadaa haadholiin siiqqee faarfattoonni dilbataa abbootiin lubootaa abbootii fi haadholiin dargaggoonni shamarran daa'imti marti asitti hanga lafti dhiphatutti hirmaannaa guddaa irratti hirmaatanii eebba kanarraa barakata argatanii yeroo galanitti ani gammachuu guddaatu natti dhaga'amee dhugaa dubbachuudhaaf maaliif qormaanni keessa dabarsine qormaata hedduu waan ta'eef ani jechatu natti xiqqaata jechan na hanqata garuu waaqayyoo hundaa ol kan ta'e arginee akka nama hin argineetti dhageenye akka nama hin dhageenyeetti obsaa fi hubannoo isaa nuu laatee waaqayyo wantoota hedduu dandamannee asirra ga'uu keenyaaf waaqayyo haa galatoomu jedha malee ani baay'ee dubbachuudhaaf jechatu na hanqata. Ani amma abjuu natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf duubatti deebi'ee seenaa darbee wayitan ilaalu waaqayyoof galanni haa ta'u hankoo garuu namoonni biroo kan gammadanirraa addadha. Maaliif yoo jennu waan ani irratti qoramee itti dadhabee itti dafqee halkanii guyyaa simintoo baachuudhaan ashawaa korata baachuudhaan qofforaasaa sabaltanyoota koo wajjiniin ta'ee bishaan waraabuudhaan homa jechuudhaan akka anaasiittis akka gimbanyaattis akka qansarraatanyaattis akka zabanyaattis bichaa meeqansaan dubbadhee fixa kana ta'uusaatti waaqayyo hedduu haa galatoomu. Amma gaa kun mana amantaa 15ffaa kooti 15 keessa inni kun adda kan ta'e baasii guddaan kan itti ba'edha. Innis miiliyoona 120 kan itti ba'edha jechuudha. Qarshiin kun bittaa lafaatiin alatti dallaasaa mana fincaanii mana shaaworii mana galmaa mana horii mana tsabalaa beetelehemii gamoo mana amantaa kana fuuldura kana kan jiru G+1 kana hunda dabalatee jechuudha.
kiristaanonni immoo hojii isaan hojjetan kan qaban irraa gumaachuudhaan qarshii isaaniin maallaqa isaaniin humna isaaniin bira dhaabbachuudhaan waan godhaa jedhaman gochuudhaan walumaa galatti manni kun haala kanaan yeroo kana keessatti xumuramuu isaa iccitiin isaa maali jettu? Baay'ee gaariidha. Kun waan addaati, waan ajaa'ibaati. Nullee qaamaan dhufnee arginee manni kiristaanni kun tokko miti, mana kiristaanaa lamadha, irraaf jala qaba. Kun kan agarsiisu amanamummaadhaan waaqayyoof hojjechuudha kan inni agarsiisu. Gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 25 gubbaarratti isa tokkoof makileetii 5, isa tokkoof 2, isa tokkoof kenne. Hunduma isaaniitiif hanga humna isaaniitti isaaniif kenne. Inni 5 fuudhe 10 godhee, inni 2 fuudhe 4 godhee, inni tokko fuudhe immoo in awwaale jedha. Kun kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee kan jirudha jechuudha. Kanaafi ijaarsa mana amantaa kanas ta'ee hojii geggeessummaa abbaa keenya Melaaka Mankiraat Qomoos Abbaa Waldamaariyaamis ta'ee kan nuti isaanirraa hubannu inni guddaan amanamummaadha. Amanamummaadhaan hojjetan. Abbummaa isaaniitti amanamummaadhaan hojjetanii jechuudha. Isaanitti aansee immoo amantoonni biyya kanaa wangeela kan jaallatudha. Uummanni magaalaa Amboo wangeela jaallataa. Nama hojjetu yoo argate immoo wajjiniin hojjetaa, wajjiniin dhamaa, qarshii isaa, beekumsa isaa, humna isaa utuu naaf hin kennaa. Uummanni magaalaa kanaa wangeela dhaga'u, wangeela isa dhaga'e immoo hojiirra oolchuu hojiidhaan kan agarsiisedha jechuudha. Yoo uummati si dhaga'e, hawaasi yoo si dhaga'e karoora kee keessatti milkoofta. Yoo kan si dhaga'u hin jiru ta'e garuu milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Kanaaf hawaasi magaalaa kanaas uummata dhaga'uu qofa osoo hin taane hojiitti jijjiiruu danda'aniiru jechuudha. Manni kana fakkaatu akka giraawundii irratti illee kan qabu jechuudha. Sababiin dafeetti ijaaramee xumuramee akka yaada mataa kiyyatti tokkoffaa jabina abbaa keenyaati jedhee yaada. Isaanis maalinni yeroo baay'ee nama wajjin hariiroo uumanii hojjechuudha gara caalu kollaaboreeshinii qabu jechuudha. Akka yaada mataa kiyyatti isa kanadha. Gahee abbaan keenya abbaa Waldamaariyaam Makuriyaa raawwatanii shoora guddaadha. Gahee guddaa baatanii mee hojii isaan hojjetan kana bulchiinsa isaan geggeessan geggeessummaa isaanii kana hordoffii isaanii kana akkamittiin ibsitu? Abbaan keenya kun nama guddaa, nama beekaa, barumsaanis namni kamimtiyyuu hiyyeessaa, sooressaa, beekaadhaa, wallaalaadhaan jedhanii ofitti qabaniiti. Nama 50 ol, nama 60 oltu asitti fayyee mana amantaa kanatti. Manni amantaa kun akka babal'atuu fi mana amantaa kana misoomni ishee akka bal'attu tarsiimoo biyyi keenya baafatteen akkaataatti barbaachiseen uummanni kun asitti akkaataatti hojii barullee hin barsiisan. Abbaan kun wanti isaan hojjetan waan guddaadha. As keessatti wanta tan margitu kun ataakiltii adda addaa dhaabanii timaatimii fi raafuurraa waggaa tokko keessatti miliyoona 1,500 ol galchani mana amantaa kana harka isaaniitiin dhaabanii simmintoo ofii isaaniitiin baatu biyyoo ofii isaaniitiin baatu hojjetanii hojjechiisu harka tokko wangeela harka tokko dooma qabatanii hojjetu isaan hojii barsiisu wangeela barsiisu beekumsi isaanii kana jedhamee kan himamu miti walqixa waaqayyo kennaa isaa addaa ta'e kenneefi abbaa kanaaf waan isaanii hojjanne jiru kun akkuma argitan kana beeta kiristaanis waan adda addaas as qeeqee keessa hin dhaabuu hin hojjetu nuti sibiillee hin fayyadamna nuti samma humna keenyaatiin hin gargaarra waaqayyo immoo isaan irra taa'ee biyya kanatti isaan nuuf fidu jechuun baay'ee waan guddaadha baay'ee gammachuu xinnaan guddaan kan dhibame kan waan meeqarraa qaqqabe hundumtuu mana isaatiif jireenya isaatiif naannoo Ambootiif baay'ee waan guddaadha abbaan immoo waaqayyo umurii isaanii sibiila taasisee dhuunfaa tursiisa. Abbaan keenya dhugaadhuma dubbachuudhaaf abbaan keenya dhufanii asitti tajaajila adda addaa uummata naannoo kanaaf kennaa turanii fakkeenyaaf sabalaan hojii biraas immoo akkasumatti namoota waan adda addaan dhibaman fayyisuu irratti tajaajila wangeela irratti kan hundumaa hojjechaa turanii kana cinaatti misooma lafa kana iddoo kana argachuudhaaf lafa kana babal'isuudhaaf yisoota mana kana baay'eetti dhama'aa turanii isa bira darbee gamoo kana ijaaruufis bu'aa bayii guddaa keessa darbanii qindeessuudhaan hoogganuudhaan gadi bu'aniis immoo humnaan hojjechuudhaan warra kaan bira dhaabbatanii gahee guddaa taphachaa turanii waaqayyo galata argatu amma akkanatti bareedee kan argame maqaa isaaniitii fi maqaa waaqatiin akkanatti hojjetamee argame. Mooraa mana kiristaanaa kana keessatti egaa misooma lubbuun cinatti misoomawwan garaagaraadha kan misoomaa jiranii amma akkuma daawwannu kuduraalee fi muduraaleen bakka kanatti misoomanii galii dabalataa mana kiristaanaa kanaaf argamsiisaa jiru. Manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa
kadhachuu keessaa ba'uu qabdi dhaadannoo jedhuudhaan abbaan keenya gaa misoomawwan hedduu raawwatan keessaa misoomni kuduraa fi muduraa kun isa tokkodha. Hiyyummaani hanuuf itti fidu uunumadha. Maaliif hejjechuu dhiisuurraan kan ka'e soorummaas kan ufii fidu uunumadha. Waaqayyo biyya gaarii, biyya lalistuu, biyya magariisaa, biyya bishaanni baay'een jirtu, biyya qilleensi ishii gaarii ta'e nuu kennee osoo jirru lilmoon yeroo dhibaa'u dhadhaa hin waraanuu akkuma jedhame barataa dhibaatti qubeen tulluu guddaa fakkaateetu itti mul'ata akkuma jedhame abbaa caadaa dubbisuu dadhabeetu jechaadha. Kana amma sadarkaa kanarra akka ga'u kan taasise hojiidhaanidha maleessa samiirraa akka bokkaa roobeeti lafarraa akka burqaa burqee miti. Waaqni ko hannama gargaaru yoo namni jabaatee hejjetedha. Waaqayyo gahee qaba, namnis gahee qaba. Gahee namaa waaqayyo hin hejjetu, gahee waaqayyo immoo namni hin hejjetu. Gahee keenya haa beeknu, carraan keenyas maal akka ta'e haa beeknu, haa hubannu. Kanaaf hundi keenya iyyuu daawwachaa kan jirtan sirna eebba gamoo mana kiristaanaa Dabra Mankaraat Beetesaayidaa Madaaniyaalamii fi Baataa Maariyaamii Faarisii Ambootti argamuudhaan suur-sagaleedhaan waraabnee gulaallee isin biraan gahaa jirrudha. Daawwattoota keenya gidduutti immoo faaruu tokko isin affeerree walitti deebina waliin tura. Gamoon mana kiristaanaa kun ijaaramee dhumuudhaaf waggaa torba qofa itti fudhate yeroo gabaabaa kana keessatti akkaataa kanaan ijaaramee xumuramuun isaa kun iddoo biraatiif fakkeenyummaa maalii qaba jettu? Fakkeenya guddaadha. Wanta guddaan amma hooggansa karoora baasanii hoogganuudha. Qindeessuudha. Inni guddaan namni sirriitti qindeessee waan uummanni kennu waan kiristaanonni kennan maallaqa amantaadhaan qabatanii sirriitti qindeessanii hojjennaan kanaa gaditti hojjetamuu hin danda'a. Garuu isaan carraaqee guddaadhaan halkanii guyyaa hojjetanii asiin gahanii warra kaanis illee fakkeenya guddaadha. Kuni kan itti fufuu qabu warrumti kaanillee isaan irraa muuxannoo guddaa fudhachuu qabu jedhan. Namni har'a arge kana arge isaan irraa baratee gara kibiraatis immoo akkas godhuutu irra jira. Bataskaana jechuun iddoo amantii bichaa otoo hin ta'in iddoo itti guddatan iddoo immoo namni biraa dhufeetoo itti hojjetu. Amma nama baay'eetu hojjeta as keessatti warri tsabala cuubamu hin hojjetu warri qaxarameetoo hojjetamu sin jiraan ija kootiin argee
misoomni isaanii baay'eedha. Hundi odoo akkana ta'e immoo nama hojii hin qabneefis hojii qabu kennu, amantiin isaaniitis immoo akka jabaatu godhu. Isaan naannoo ta'uu danda'u, fakkeenya ta'uu danda'u jechaadha. Muuxannoo mannootiin amantaa kamintiyyuu isaan abbaan keenya qotee bulaa of duukaa hiriirsani. Xuleerraa, eessarraa, midaaqanyiirraa, wallaggarraa qotee bulaa meeqatu dhufee iddoo kanatti fayyaa jira. Qotee bulaa meeqatu duukaa hiriira. Kanaaf waggaa 7 dhumeef uummata isaanii qabatan. Namni uummata qabate abbaan uummata qabate uummata wajjin gara waaqayyootti uummata isaa deebise wanti jijjiiramneef hin jiru. Kanaaf qabeenyi uummata akkuma isaan hojjetan kanatti namni biraas hojjetee namas gara waaqayyootti deebisanii afaan uummataatiin lallabanii gara nagaatti yoo deebisan wanti hin hojjetamneef hin jiru. Manni amantaa kamiyyuu misooma hojjechuu qaba. Taa'uu hin qabu, harka maratanii taa'uu hin qabu. Wangeela lallabuu bichaa ta'uu taane waaqayyo kan jedhu harka nuu kenneera, ija nuu kenneera, sammuu nuu kenneera. Hojjedhaa nyaadhaa hin taa'ina fayyaa qabaannaan namni hojjechuu qaba. Manni kiristaanaa kan biroollee isuma dhugumaati keessumaa magaalaa gurguddaa keessa kan jiran akkuma kana Adibaaraatirrallee kan jiranii kanatti yaaduu qabu, misoomatti gadi bobba'uu qabu, qarshii isaanii kan misoomaa gochuu qabu. Humna amantootaa kana yoo itti fayyadamne amantoonni humna isaanii of hin qusatan yoo nuyi akka isaan hojjetan goone jechuudha. Yoo nuyi akka isaan waan kana deebi'anii misooma kana irratti hirmaatan goone amantoota of hin qusatan. Kanaaf bulchitooti Adibaaraatii kan kaatedraalii magaalaa guddoo magaalaa xiqqoo keessa kan jiran hundumtuu misooma irratti yoo xiyyeeffatanii kan akka bataskaana kanaa 5 ja'an ijaaramaa jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf ta'u magaalaa kana keessatti qulqulleetti Kidaana Miratiin Gabra Manfas Qidduus akkuma kanallee mana kiristaanaa guddicha Iyesuusii akkuma kanas Awwaaroo Mikaa'eliin misooma irratti warra dammaqanii jiraatanii hundumtuu wal ilaalee ka'aa jira jechuudha. Kanaaf misoomatti utuu fuulleeffatamee gaariidha kan jedhu yaada qaba. Mana kiristaanaa kana fakkaatu uummatni naannoo kanaa humna isaan qabeenya isaan qarshii isaan walitti fidee ijaaratee jira. Gamoo mana kiristaanaa kana fakkaatu kun yeroo ijaaramu kiristaanonni keessatti qiddaasee sirna qulqulleessa irratti akka hirmaatan mana kana keessatti wangeela akka baratu ofiisaa qofas immoo hin taane ijoollee isaa daa'imman isaa angoodaa kunummaa lubummaa tajaajila garaagaraa keessatti bartoota dilbataa keessatti akka hirmaatan gochuu irratti irraa jalqabee mee maal dhaamtu uummati kun mana kana ijaareera kana booda akkamitti tajaajilamuu qabaa jettu. Baay'ee gaariidha. Uummanni kun mana kana fakkaatu ijaaree keessaa deemuu qabu. Manni bichaan gatii hin qabu. Uummata barbaada. Uummanni ammoo kiristaana. Uummanni ammoo mana amantaa isaa hin jaallata. Kanaaf daa'ima isaa mana amantaatti fiduu qaba. Ofii isaatii dhufee qurbaana fudhachuu qaba. Mana amantaa kana jajjabeessuu qabna. Karoora baay'ee jira. Karoora baay'ee qabu abbaan keenya. Kanaaf mana amantaa kana baay'ee cimsuu qabna. Anumarraa qabne mana amantaa keenya cimsuu qabna. Kanas cimsuu qabna. Kan biraas immoo cimsuu qabna. Iddoo adda addaatti ijaaraa jirra. Saatii kana keessatti Mikaa'ila ijaaraa jirra. Kidaana Miratii ijaaraa jirra. Abboo ijaaraa jirra. Kun duuba calqabeeti kan dhumaa jiru waan ta'eedhaaf. Madaanaalamiin abbaadhas waan ta'eef duuba calqabee hundura xumure waan ta'eef abbaadha. Isatu lafa diriirse samiis kan uume isa. Kanaaf mana abbaa keenyaati eessatti banna. Uummanni kunis hin badu nutis hin bannu anis hin badu. Mana keenya hin jajjabeessina. Uummanni naannoo kana kan argetti isaan kophaa isaaniitii miti kan hojjetan. Isaanumaan hojjetan miti. Uummanni naannoo kana kiristinnaa isaaniitiin cimaawwan jechuu hin danda'a. Ammas immoo akkasumatti isaan jajjabeessa. Isaan amma dadhabaa deeman. Humnitti isaaniitis dadhabaa deemaa miti. Kan isaan immoo bakka bu'u. Kan isaan fakkaatu immoo akka bakka kanatti dhalatu godhuuti isaanirra jira. Maaliifiin akka jalaan haphanne waan isaan godhan kun immoo akka jalaan banne eeguuti isaanirra jira. Amantii isaaniitis eeguuti irra jira. Bataskaana isaaniitis eeguuti irra jira. Isaan addaanii foon musliimnis hin dhufaa warri pirooteestaantiinis hin dhufu. Hunduma taqabbalu akkan argetti hoggaa ta'e tanaan dura hunduma isaanii qixxuma gaggeessu. Kanatu asiin akka as ga'an isaan godhe. Namni immoo biyya kana namni naannoo kana jiru immoo akka isaaniititti hunduma jaalatee hunduma ammatee akka isaan godhan kan isaan godhan kana itti fufuuti irra jira jedhee yaada'anii.
Tole daawwattoota keenya walitti deebineeti kan jirru. Egaa xaballi mana kiristaanaa kana keessatti argamu dhukkubsattoota hedduudhaaf fayyina ta'eeti kan jiru. Armeen keenya ana cinatti argitan kunis xabala bakka kana jirutti cuuphatanii dhibee hamaa garaagaraa irraati kan isaan fayyanii. Gocha Waaqayyo naa godhe dinqii Waaqayyo naa hojjete kana dhugaan ba'aa waan naan jedhaniifan isaan afeere. Ani Faarisii Madaanaalamii kan hin beeku dhugaadha akkanatti bareedee otoo hin taane yeroo daasii keessa silatiidhaan qorqorroo galchaa turre anillee bakka kanatti bofti garaa kootii ba'ee kanan du'ee bakka hakimiin na dadhabee ol ilifaraa laciisan hakimiin dadhabee Faarisii Madaanaalamii argee na keessa bofa garaa kootii baase. Galchee addaraasha kana keessatti ennaa sana addaraasha ture baay'ee namatti tola. Abbaa Waldamaariyaam jabaatanii limaatiidhaan wantoota gaarii gadi jedhanii waan hojjetanii isa dhugaa dubbachuuf rakkoon baay'ee isaanii irratti mudataa ture. Wanti baay'ee isaanii irratti ta'aa ture. Hanga isaaniillee qorichaan balleessuudhaaf ergamtoonni baay'ee isaanii irra ture. Yeroo nuti as keessatti dhukkubsataan as jirru ciisnee asitti yaalamaa ture. Nus Madaanaalamii laphee keenyaan hamannee safaana baanee asitti daasii keessa ciisnee asumatti yaalamaa ture. Sabalaan fayyine kana arguu kootti baay'een itti gammada gammachuu adda ta'een qaba. Egaa ammallee amma dhumaatti Madaanaalam aamoo samii teessoo isaa kan godhe dhala namaaf jaalalaaf fannoorra nuuf oole. Daawwattoota keenya kabajamoo egaa akkuma argitanii warreen abbaa fardaa kabaja Waaqayyoof jecha kabaja taabota Waaqayyoof jecha farda isaanii haala argamu kanaan miidhagsanii sirna eebba mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Faaris Amboo irratti hirmaataa wayita jiranii isaan argine isaan waliin gaaffilee tokko tokko irratti turtii waliin taasisna itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Baga gammaddan. Amiin baga walumaan gamman. Baga gammaddan. Amiin baga walumaan gamman. Amiin baga wajjubaan gamman. Gammachuu keessaniif saddaamee isinirraan jalqaba. Tole ani duraan dursee maqaa koon sitti maatii maqaan koo Kumalaa Angessaan jedhama. Kan hin jiraadhus aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa Ukkoo Qorkee keessa kanaan hin jiraadhu. Durumaa kaasee gaafa Madaalaalamiin dhaabatu kaasee asitti sirna cuuphaatiif cuuphameen asitti fayyina argadhe. Sanarraa kan ka'e fardas fe'ee waggaa waggaadhaan onkoloolessa 27 fi akkasumas illee guraandhala 27 fardeen waamuudhaan bakka kanatti argamaatan ture. Waggaa 7 keessatti manni qulqullummaa Waaqayyoo kun bultoon taabota kakuu Waaqaa as keessatti ijaaramee waggaa 7 keessatti gamoon kana fakkaatu ijaaramuunsa waan guddaatu natti dhaga'ama. Hirmaannaan uummata keenyaas baay'ee waan gaariidha, ho'aadha. Madaalaalamiin bagattiin sin ga'e yeroo hundayyuu akkanumatti manni Waaqayyoo manni qulqullummaa Waaqayyoo inni baadiyyaa keessa cufamee jiru hundiyyuu akka banamu Madaalaalamiin fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u jedha. Gandi koo Kuree Gaattiraan jedhama, maqaan koo Magarsaa Baay'isaa Oqobaan jedhama, aanaan koo Amboo. Madaalamii galannaa ga'u misgaanni kan madaalamii haa ta'u dagaafa guyyaa madaalamii dhaabateeti isa dhiyoome nuu fayyisee isa rakkate nuu maareet madaalamii misgaanni isaa abbaa misgaanni isaanii baay'eetti gammannee baay'ee galatoomaan baay'ee guddaan akka Ambootti immoo gamoon asitti ijaarame kun akka guddaatti nu gammachiisee akka aanaa Ambootti akka jireenya ortodoksiitti baay'ee kan nu gammachiisu ittaan gammada isis bira gammadanii anis bira gammadee abbaanis eenyumti keenyaaf jireenya nageenyaa nuyyaa kennu ammas idimee dheeraa gara fuulduraatti Waaqayyo Madaalaalamiin walii galtee nuyyaa kennu. Ani maqaan koo Miidhagsaa Baqqaanaa jedhama, gandi koo Ukkoo Qorkeedha. Waggaa waggaan kabajeen farda fideen eebba fudheen akkasumatti Madaalaalamiin bara 2010 luka koo na qabatte sana masqaliin naa dha'ee miqqanyaa koo lafaan naa dha'ee Madaalaalamiin eddasii Madaalaalamiin faana bahee akkasittan kabajee amma yoonaatti jiraadha. Abbaa fardaa naa baasanii abbaa fardaa ta'anii abbaa harreen ta'anii isu faanaan bahee Madaalaalamii faanaan jedha. Akka aadaatti fardi hiika guddaa qaba. Akka biyyaattis Oromoo birattis Oromoo fi fardi hariiroonni waliin qabu maali? Tole fardi Oromoodhaaf faaya isaati. Dhugaadha fardi gaafa cidhaa gaafa du'aa ittiin bareeda. Oromoo keessatti Aduwaa ilaalchisnee yoo ilaalle karaadhuma mana qulqullummaa Waaqayyoollee qulqullichi Giyoorgisiini diina keenya Daabiloosiin kan inni hidhee fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin farda shaashoo isaa yaabbatee tiyyin ittiin diina isaa mo'ee
suura isaa kan arguttis kanaaf Oromoo biratti fardi faayasa guddaadha. Fardi wanta guddaadha. Gaafa Aduwaadhaallee gaachanni eeboon agoosaan fardi Aduwaa gubbaarratti lolee kanaaf fardi Oromoo biratti faayasa guddaa bakkeessa guddaadha inni qaban siin jedha. Tole egaa farda keessan kana faaya adda addaatiin miidhagsisanii har'a eebba gamoo mana kiristaanaa kanarratti hirmaachuudhaaf dhuftanii mee faayi farda kanarra jiru maal maal jedhama nu ibsa. Fardi kun andanyaana qabatan fuuloo itti kaa'u qabannaadhaaf fuuloo addaatti kaa'an itti dabalanii luugama isaarraan ashaan kitaabii itti kaa'u abareedummoo innaa lafa innaa goodaa oolu maataba qaba sanarraan koorarra kaa'u koorarraan qomootti dabalu qomoorraan gilaasha qumxaa dheeraa kan jedhamurra kaawwatu baladi deebisaniitu deellaatti kaa'u akkanatti moshoraniit kanaa yaabbataniit iddoo maayoo fi iddoo sila baalii ofii kanaa yaabbatanii achi qaqqabu. Gamoon mana kiristaanaa kana fakkaatu kun miidhagee bifameeti jira. Gamoon kun akkaataa kanaan akka ijaaramuuf beekumsa keessaniin humna keessaniin qabeenya keessaniin bira dhaabbataniitu asiin geessanii gamoon kun kan ijaaramee fi kiristaanonni as keessatti dhufanii fooniif dhiiga waaqayyoo akka fudhatan sirna qulqulleessaa irratti akka hirmaatan wangeelas keessatti akka baratan ofii keessanii qofatu hin taane immoo daa'imman keessan ijoolleen keessan illee sanbatta maaliirraa kaasanii luba ta'anii daaqonii ta'anii bakka kanatti amantaa kana isin harkaa fuudhanii akka ceesisaniif maal yaaddanii jirtu? Macaafa qulqulluu gubbaarratti kattaa san jiigne gubbaarratti gaanaa qulqullummaa koo nan ijaara jedhee akkuma dubbate kattaan inni hin jiigne laphee ilma namaati. Laphee ilma namaa keessatti manni qulqullummaa waaqayyoo yoo hin ijaaramne ta'e iddoo kanatti madalaalamiin qofti ijaarameedha gatii hin qabu. Fooniif dhiigni waaqayyoo akkatti fudhatamu haadholii abbootii bakkee namni sirriidhaan wal ga'utti bakka abooshaatti bakkee hundatti bakka warra du'aatti illee deemne lallabne ummata keenya kakaasuudha ni qabna. Dhaalmaa abbaa keenyarraa akaakayyuu keenyarraa argannedha. Amantii ishii jalqabaati. Maqaa Kiristoos irraa kan moggaafamtedha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 gubbaarratti akka dubbate amantaan tokko waaqni tokko cuuphaan tokko akkuma jedhee dubbateeyyuu amantaa keenyaan cimnee dhaabachuudha ni qabna. Ummata keenya akka inni dogongorre amantaas akka inni jijjiirre bukkee dhaabannee nuti warri barsiisonni wangeelotaa dirqama keenya anaaf dirqama kooti jedheetan kan ofitti fudhadha. Daawwattoota keenya sirna eebbaa gamoo mana kiristaanaa Dabra Mankaraat Madaanalamii fi Baataa Maariyaamii Faarisii Ambootti argamnee taateewwan bakka kana jiran isin biraan gahaa jirra. Ammas qophiin keenya hin xumuramne itti fufaa haga xumuraatti qophii keenya daawwadhaa. Sirna eebba mana kiristaanaa kanarratti dhaabbilee amantaa garaagaraa irraa abboonni garaagaraa bakka kanatti argamanii gumaacha taasisaati kan isaan turani. Abbootiin amantaa musliimaa, abbootiin amantaa pirootestaantii, abbootiin amantaa waaqeffannaa akkasumas illee abbaan gadaa sirna eebba gamoo yookiin immoo kaatedraala mana kiristaanaa kanarratti argamaniiti kan isaan jirani. Abbaan keenya ana cinatti kan argitan abbaa gadaadha.
isaan waliin immoo gaaffiif deebii gabaabaan taasisaa hordofaa. Tolemee abbaa keenya jalqaba irratti maqaa keessanii fi eessaa dhuftan? Galatooma jecha baga gammaddan ani akkana umuriin koo naannoo 66ti gandin irraa dhufee aanaa cobiin jedhama maqaan koo Urgeessaa Guutaan jedhama ani abbaan keenya asii dhufanii cobii bataskaanni keenya bataskaanni madaalamii nu jalaa gubannaan dhufanii weebbisanii dhagaa bu'uuraan nu dhaabanii mee koottaa nu dubbisaa mee koottaa waan ta'e hubattu mee koottaa waan ta'e ilaaltu nuun jedhani uummanni amma wajjin dhufne kun uummata 60 ta'a jechuudha makiinaa abbaa barrii lamaatiin dhufne amma isin dhugaa waaqaan isiniin jedha ammallee madaalamii gooftaa kiristoosiin haati waaqayyoo maaramiin keenya isin haa eegdu jechaati koreen mana kanaa uummanni biyya kana jirtan uummanni hamboo galatooma guddadhaa xinnaan keessa isin haa guddatu amma garuu maalan argaa jiru kana kan arganii isa gubate sana isinis dhuftanii akkanumatti hoonuu gargaartan hoonuu laaltan baay'ee nama gammachiise jechaati galatooma fayyaa ta'a nagaa isin haa godhu nagaan isin wajjin haa ta'u nuumtillee ammatti cimaa jirra isa kaanis immoo waaqayyo kadhachaa jirra waaqayyos immoo nu gargaare warra wallole araarsaa warra wallabe araarsaa warra hidhamee hiikamaa kanarra jirra nutis immoo abbaan gadaa jaarsi biyyaa baanee hidhataa wajjin otoo lubbuun isaan du'in otoo rakkoo tokkoon argatin isaanumallee gargaarree akka araaramanii fi akka manni keenya deebi'ee nu ijaaramu jechuun barbaada galatooma fayyaa ta'a. Mooraa mana kiristaanaa kana keessatti waaqayyoo hojii ajaa'ibaa gurguddaati hojjetaa kan jiru dhukkubsattoonni hedduun bakka kanatti dhufanii fayyaati kan jirani. Kanaa olitti immoo ergama mana kiristaanaa isa guddaa kan ta'e lubbuu kiristaanotaa mana kiristaanaatti deebisuu lubbuu baraaruu irratti hojiin asitti hojjetamaa jiru hojii guddaadha. Aga yoonaatti namoonni 175 ol ta'an amantaa garaagaraa irraa bakka kanatti gara daandii dhugaa gara ortodoksummaatti cuuphamanii deebi'aniitu kan jiranii gabaasa dhiyaate irraa kan hubanneeti kan jirru. Biyyi lallabaa godina kana mana kiristaanaa kana ergama ishee baachaa jirtu kana akkamiin deeggaruu qaba? Hojii kana akkamiin tumsuu qaba jettu? Baay'ee gaariidha. Akkuma tette manni kiristaanaa bakka sadiitti qoonnee ilaallaa walitti qabama kiristaanotaa tokkoon kiristaanaallee mana kiristaanaa jedhama akkuma kanas gamoo ijaarame kanadha jechuudha. Isa keessaa manni kiristaanaa hin jiru taanaan walitti qabama kiristaanaatiif akkuma kanallee tokkoon kiristaanaaf xinnoo rakkisaa waan ta'uuf yeroo baay'ee kan nuti xiyyeeffannu gamoo isa ijaan argamuudha jechuudha. Garuu gamoon nuti obbiratti dhiisnu jira. Gamoon nuti obbiratti dhiisnu dhala namaadha. Namni mana kiristaanaa qulqulluun Phaawulos isin mana waaqayyooti afurri waaqayyoo kan isin keessa jiru mana waaqayyooti jedha. Akkuma gabaasa irratti dhageenye namoonni kumaatamatti illee lakkaaman isuma dhugumaati gara mana amantaa kanatti deebi'anii jiru. Ani akka yaada kootti warra deebi'an qofa miti. Warrumti hin deebine illee iddoo biraa kan jiran amantaa isaaniitiin waan biraa kan ta'an dhufanii yeroo isaan asitti cuuphamanii fayyanii galantu jira. Hedduutu jira jechuudha. Isa nuti arginu caalaa kan nuti hin argine immoo baay'ata jechuudha. Biyyi lallabaa godina Shawaa Lixaa waaqayyoodhaaf galatu deeggarsa duwwaa osoo hin taane bira dhaabbateeti hojjetaa kan jiru. Utuu inni bira dhaabbatee hojjetaa jiru ta'eeti manni kiristaanni guddicha amma kana ga'u kuni eebbaa fi hin ga'u ture. Qajeelfama kennuudhaan bira dhaabbachuudhaan geggeessuudhaan akkuma kanallee itti dhiyaatanii gorsuudhaani mana kiristaanaa kana qofa miti hundumarrallee bira akka dhaabbataa jiranidha jechuudha. Egaa ati akkuma ergama dubbattee manni kiristaanaa inni guddaan dhala namaati. Dhala namaa kana deebisuudhaaf immoo ifti jiru wangeeladha. Wangeelli babal'achuu, qooqa ofiitiin wangeela barachuu, amantoota akka umurii isaaniitti, akka sadarkaa barumsa isaaniitti, akka gahee hojii isaaniitti illee yoo barbaachisaa ta'e barattootaaf iddoo kan biraatti hojjetaa mootummaaf iddoo kan biraatti daldaltootaaf iddoo kan biraatti qoqqoodanii barsiisuun illee hin jira jechuudha kun. Hin jira jechuudha. Kun immoo maaliin kan inni hundee godhatee adeemu geggeessummaa mana kiristaanaa kanarra jiruudhaani jechuudha. Geggeessummaa mana kiristaanaa kanarra jirurra darbee immoo geggeessummaa waajjira biyya lallabaa sanarra jiruudhaani jechuudha. Hanga ammaatti waaqayyoodhaaf galatu akkuma argite guyyaas namoonni hedduun yaa'anii akkuma ayyaaneffataa turanii waajjirri biyya lallabaas itti gaafatamaan biyya lallabichaa eebbifamu Abuna Gabri'eelis hojii gurguddaa hojii dinqisiisoo asirratti hojjetaa jiru jechuudha. Kanaaf ani immoo waajjira kana qofallee osoo hin taane manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo muummee dhumarraallee xiyyeeffannootti utti godhanii utuu daawwatanii deeggarsa barbaachisutu godhani kan jedhamu dhaamuun barbaada. Daaqoon Istifaanos Uumaa jedhama. Tajaajilaa mana kiristaanaa kanaati.
itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa kanaati. Inni immoo yaada qabu nuuf qooda. Obboleessa keenya jalqaba irratti baga gammadde. Ameen baga wajjumaan gammanne. Sadarkaa keenyatti umurii keenya kanarratti gammachuu akka kanaa haala kanaatiin manni kiristaanaa hojjetamee argamuu isaatiin gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Manni kiristaanaa akkuma manni kiristaanaa keenya nu barsiistu saditti qooddeetu. Isaan kunneenis gamoo mana kiristaanaa, tokkummaa kiristaanotaa, akkasuma tokkoon kiristaanotaati. Isaan kanneen keessaa garuu irratti hojjetamuu kan qabu gamoo Sillaasee kan ta'e ijoollee Waaqayyoo yookaan tokkoon kiristaanotaati jechuudha. Egaa kanaaf gamoon isaa ijaarameera. Bifa kanaatiin xumuraniiru. Dhugumatti qofaa keenyaatiin abbaa keenya gaafa haasofsiifnu maal nuun jedhu amma kana boodaan mana kiristaanaa kana hojjedhee xumureera. Kana booda hojjechuu kanan qabu ijoollee Waaqayyoo irratti wangeela irratti hojjechuun qaba waan jiran karoora guddaa qabu jechuudha. Kanaaf kana booda gama sibkata wangeelii yookaan gama lallabaa wangeelaatiin yookaan kan dabrii kanaatiin akkasuma bulchaa mana kiristaanaatiin illee kan itti adeemamuu qabu waa'ee ijoollee Waaqayyoo irratti barumsa sagalee Waaqayyoo akka isaan baratan bakka kamitti illee ta'ee xiqqaarraa kaasee sadarkaa daa'immanii irraa kaasee amma warra gurguddootaatti sadarkaa isaaniitiin barumsi isaan barbaachisu akka isaaniif kennamu karoora guddaatu qabamee jira jechuudha. Kana booda karoorri keessan gara fuulduraa maali jennee abbaa keenya gaafannee turre. Dhalataa shishaadhaan, caatiidhaan, gaanjaadhaan, sijaaraatiin amala badaa kan ta'e karaa miidiyaalee garaagaraatiin baree kan keessa jiru kana isa dhukkubsate tsabalaan cuumne wangeelaan gorsuu barsiisuudhaan gara amala sirriitti akka deebi'u taasisuudha. Kaayyoon keenya inni guddaan gara fuulduraatti. Kanaan duras dargaggoonni hedduun amala badaarraa deebi'anii warri jiruu hin jaalanne hin ejjenne gara jiruutti deebi'anii warri maatii isaanii irraallee addaan ba'an gara maatii isaaniitti deebi'anii akka nama ta'an akka of beekan taasiseera manni amantaa kun jechuudha. Ambiroon immoo manni amantaa kun egaa gamoonsaa amma ijaaramee dhaabbateera. Maal barbaachisa yoonne tajaajilaa barbaachisa. Luboota gaarii, diyaaqonoota gaarii, margeetota gaarii, tajaajilaa gaarii waan barbaachisuuf isaanis immoo waan akka sirriitti tajaajilaniif nyaacha dhugaatii mana jireenyaa waan isaan barbaachisuuf miindaa isaanii fooyyessuu qaleensa amma wal qabate kana wajjiniin akka dandamatanii dhaabbataniif maal gochuu qabna? Madda galii maddisiisuu qabna. Fakkeenyaaf gamoon daldalatti kan kireeffamu abbaa darbii 5 ijaaruudhaaf karoora guddaa qabna. Daandii gubbaa waan ta'eef ambiroon immoo asuma keessatti oolmaa daa'immanii as keessatti kutaa hedduu hejjennee as keessatti gorfamanii abboommii kurnan abboommii Waaqayyoo nama abboome isallee baratanii maatii isaaniif akka ajajaman maatii isaanii akka kabajan biyya isaanii lammii isaanii akka jaalatan jiruutti akka cimanii bobba'anii as keessatti qaramanii akka irsaasii akka ba'aniifidha kaayyoon keenya inni guddaa. Ambiroonis immoo dabalatee kana gochuudhaaf hawwii fi fedhii guddaa qabnaa jechuudha. Kiristaanota hunda humna isaaniitiin, maallaqa isaaniitiin akkasumas yaada isaaniitiin bira dhaabbachuun kaatedraalli mana amantaa kanaa guyyaa har'aa eebbaaf akka qaqqabu taasisaniif abbaan keenya galata dhiyeessaniiru.
magaala baadiyyaa biyya keessa biyya alaa warri jirtan hundi keessanu warri yaada keessaniin humna keessaniin qarshii keessaniin dandeettii keessan maraan meezoo tokkitti irraa ka'ee hanga qarshii isa guddaatiin iskaabataraan maashinii garaa garaatiin hannu gargaartan hundumtu waaqayyo gooftaanii barakata isaa eebbasaa dachaa isinirraa haa bushuu an dubbattan dhugaan qabattan baarakaa yaaddan sinii haa mijatu biyya lafaarraa hanga jirtanitti foon keessaniif samii irratti lubbuu keessaniif waaqayyo eebban dhumne eebban banne sinii haa kennu diroo keessan akka cirracha galaanaa akka urjiilee samii sinii haa baay'isu waaqayyo gooftaan inni jaalatee naman jibbine shoomee an naman shaarre galateeffate an nama namanne kennee kan namarraan fudhanne kan namatti hin sinsinnoofne inni gaarii inni arjaa inni qulqulluu inni hunda danda'a inni hunda beekaadhaatiin hojii keessan isa gaarii galmee warqiitiin samii irratti isiniif galmeessee ol isinii haa kaa'u bakka itti galanii keessaa hin baane argatanii kan hin dhabne gammadanii kan hin gaddine nyaatanii kan hin beelofne dhuganii kan hin dheebonne uffatanii kan hin daarre gatii samii waaqayyo isiniif haa kennu jedha akkuma gammanne isinis baga gammaddanii warri eegalanii guyyaa har'aa kana arguu hin dandeenye warri du'anii waaqayyo nafsii isaanii nuuf haa maaru warri hidhamanii nuuf haa hiiksisu warri godaananii waaqayyo nuuf haa deebisu warra bittiman walitti nuuf haa qabu waaqayyoon keenya sababa garaa garaatiin sababa nu hin beekne sababa waaqayyoon beekuun kan guyyaa har'aa irratti hirmaachuu dhaga'uu hin dandeenye hundumtu waaqayyo gammachuu caalu isaanaa dhageessisuun jedha isinillee hedduun sin galateeffadha as dhuftanii mana amantaa kanatti yeroo marsaa lammaffaadhaa fi gaaffilee hedduu nu gaafattanii gurra uummataatti sagalee dhugaa akka dhagaani dhugaan waaqayyoodha waaqayyos dhugaadhaati ammayyuu isinaa cimsu isinaa jajjabeessu akkasumas nu biraa hin badiina nu cimsaa nu jajjabeessaa isiniin jenna galatoomaa waaqayyo isinaa jiraachisu. Daawwattoota keenya kabajamoo daawwachaa kan turtan qophii addaa as magaalaa Ambootti argamuudhaan eebba gamoo mana kiristaanaa Dabra Mankaraat Beetasayidaa Madaanalemii fi haala keenya Baata Maariyaamii raawwataa ture isin biraan geenyee daawwachaati kan turtanii walumaa galatti sirni eebba mana kiristaanaa kanaa kana fakkaata ture yeroo biroo qophii addaa waldaa duukaa bu'ootaatiin qopheessinuun haga walitti deebinutti nagaa waaqayyoon turaa jenna.